manicha ما تكا بكني إتف أبدين ما باتك كمانة حاسوا نمتكو ما أسامزان بللا مولسيرني زاغنا دبرتو وان سري أنا دبرتو هيس دبرتو أمو حواسا والفيد جرمالي يعني وأتك كاسكيسا سبيسو في بانقول جورجيا أمو أتشيلو فني نموتا مقابل ليسو يساعد أكبرات إلى الجبلات يكلا على مقولو راف درون media kana walinge yo isan sabachi sudate no chufti share gona video kana namu warabu jira no warabe message jira share goneti akara gefatani namicha khalaqetitu wan isan umen sun jemo mo ummata inni dura qabatetitu serichau chapse duran durse serichau wa khalaquraf boys jetu jiru direba jetu jiru wanni inni la fajala delegatu refis gargaas nampeesisu waata kana nampeesu hawaasa khiyyaa madhaloota khiyyaa fin dalagaa kana afiifaan dilguruun dandeeya bakka dhimmichi ilaalchisuun geessaa jeeti geessi isaan seerichi dhabsanii hawaasa hubannaan qabne barnoota waan sirraan qabne akka biraatti himan fidanii dura kaanii kanaafuu obboleessi khiyyaa hankanii jiru yaadni kee bareedaadha garummoo uummata kasiisuni haala mijeessanii gaafii fadhan gaafachuun qashoo bujaaji sabira amma dabii sabira umuudha nafakaati waan kana ustaan zalle gaafadha soo gaafadha shay inshakini maalifi ani akka namman argatti haji no master Hasan waan gaafatamaniif deebii kennuudhaa fi hanqina yeroo yoo isaan mudate irraa kan hafe hanqina yaada isaan mudate jedhee hin yaadu nama waan dubbatu beeku akkaataa dubbiinsaa dandeettiin dubbiisaa hunduu na ajaa'ibsiisudha waan na ta'eef iyyuu yoo dhufanii inni guddaan akka isaan namni provoke isaan hin goone pilaatfoormii mijeessuudha waltajjiidhuma qindeessuudha irraa kan hafe jecha eeguu irraa kan hafe waan waggaa kana itti yaadanii soofteerii amma kanaatti kalaqanii deemanii gaaffii profeesaroonni kanaan dura isaan itti kennanii qeeqa profeesaroonni kanaan dura isaan itti kennanii yaada irraa fudhataa turaniin olitti waan isaan gaafatan waan namni wal gaafatu hin jiru yaadni kee bareedaadha gaafadhu yoo hayyame innummaan hayyamnaan yaadni kee hattuu bareedaadha نقطة اللي تساقبها قالوا ومان سيب سفر سنو ما ديفا ما أكبرات كفرنا نموني سيدب سفرو أبشر واسطة كين يروم منا بناتره يو كي روف كره جدتين بناتره وانن تفيو مني حقا نهوي نقولاني إني كاركون كبودني يادي أكفي يو ولد أبيو inni guddaan immoo namni taa'ee dhaggeeffatu suni maal irraa barataa dhugaan garam jirti jedhee maal hubata kan jedhu sanas itti deemuun gaariidha amma garuu kan godhamaatti jiru maaster waan tokko hin dubbanne qorannoo godhe sana immoo dookumentii namoota hayyuu warra dhimmi Oromoo isaanii ilaallata jedhuuf ergee irratti yaada fudhataatii ture gidduutti immoo wanti kun hin bahe shiratuun irratti godhamaatii jira jedhame afaan Oromoo irratti dabi godhameera jedhame waan akkasiitu jira gaaffiin barsiisaa fedhe isaanii faan immoo gaafataatti jiramu kan nuti abukaatummaa dhaabbachuudhaa qabnu afaan Oromootiif immoo qubee laatiniitii fi yaada jedhu faakaasatii turanii jechuudha. Kana jechuun qubee afaan Oromoo jechuun afaan Oromoo mallattoo itti fayyadamnee afaan Oromoo bifa barreeffamaatiin itti ergaa dabarfannu akkasumas immoo dhufnudha. Fakkeenyaaf gaaffiiwwan yaadota kakkaa'aa turan yoo itti ergaa dabarfannu akkasumas dhugoomsa maayikiin kennu jala deebisa. Fakkeenyaaf gaaffiin kaafamaatii ture maalidha? Protect kan nuti gochuudhaa qabnu isa kamidha? yaadota jedhamtu kahaati ture Oromooni kan aarsaa kaffalee fi qubee laatiin itti fayyadamuudhaaf immoo afaan isaatiin barachuudhaaf yaadota jedhamfaatu kahaati ture waan ta'eef bitaadhaa mirgaanii gaaffiin baay'een hin ka'a waan ta'eef gaaffii sana deebisuu kan nuti dandeenyu amma sa'aatii lama caalmaa sa'aatii sadii maastara sana asirra tahanii gaaffiin challenge isaan godhu isaan bira hin dhufne ogummaadhaanis wanti isaan namni challenge isaan godhan jiru gaaffiidhuma qajeelummaa irraa kahee gaafatame yaaduma ishoo goota koo itti oofi jedhutu kahee sun immoo yeroo nama deessisu dheetii yaada galatoomaa ulfaadhaa teekiyuu. Dhiifama Hamzaa kiyyoon sitti dheeradhe. Hamza Saadde. Assalamu alaikum.
شيء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا دبين أنا سلا دبوا شوف هذا شيء نرى دبته همزة خي وني تك وني بيخو كمنو ماستر حسن نا أمني هيون ورئيس كيك أجران ورئيس لا بيتو تجنّه ورئيس لا خيساني سدوبي سودان ديان مرتو أرى سوشيال ميديا رئيس كيك أجراني بيتها dirqaman qabu namni takka waan khalaqee uume takka isaaniif dhufanii akka hayyuutti ilma keenya fi qabanii gaafachuu waan danda'an takka qeeqanii eega isaan xureessan dhaqee inni isaaniif dhaqee isaan as raddoon dirqamarra jira natti gaariidha jee yaatu akkuma sheesheen jee jalaan jira sababni isaa ganuma duraatu gurbaan kun ilma keenya waan takka hamzaan uume hamzaa keenya galatoomiin maaliif waan kana uumteen gaafiin isaaf dhiyaachuu qabdu odoo jirtu wal harkaa butanii dubbii fuudhanii fi fiiganii deemanii as deebi'anii ammaan tana maaliif akkanan taane hanga kanaawu atiitu fidee akka uummata kanaaf as raddoo isa godhe siigalee xiqqollee taatu explain godhiif jettee siigalee silaa inni nama asiin tiktaa kanarraa maluu miti nama cimaa nama hayyuudhaa nama bakka guddaa nu bira qabaachuu qabu. Siigalee bakka guddaa isaa mala hayyoonni jiran hundinuu nama kana itti dhiyaatanii nama dubbisuu qaban eega qeeqan booda wanni ammaan tana isaan as radda'uudhaaf inni itti dhaqee isaan as radda'uun jiru. Ani kanumaan ja'a galatooma. Tole the captain Hamza Kapten welcome ani lafan dhaqun qaba noof galcha kapteniin dhagahee bu'aa ibsa sagayaa dikee natti toleera isamuhaa thank you. Galatoma kana sida Ibrahim Khalil Master Hasani so arganetri wajin hasu ndete ko makamana Hamza wan fikef galatoma lakini ananatu mubata jiro kana tuwai ube kana bochu nati pakatu tuwai agenda na fikra jiro dikande mo I think bekum sadamu yo kamo agenda irati haso damu akka tasawatu dan hayurati nama barada tukurati nama watu nama tukurati kubuchete video ka watu kukiretu kuletu nama video namni samu kamu ka namni barati kamu namni akka nama wana nama nama toko bineso takuru tira hal atatayen yadu wan sadwan yadu rati dala kubi makanga urati ka wani adda ko bineso tanda tira bineso ta biro tira yidula nama wani nama kana namni mo do wani tuku daga mebi be diate wan sakurat allana watu intale hubate wanti kun inta mutau project kana da makaye project kana mo practice akanam ni practice tukun akanam ni tikashon yero to wani ma yero to daga adunya kana to ko kile tayfu dura test ko wan master hasawan kana ega fitan muti akka oromotin isarat du akaballeessu lafaan ka'u miila keenya jiraan keenya ijjatu osoo hin ta'in wanta kana itti yaadee dalagee hin ta'a jedhee yoo inni akkana nutti gadi baasu nuti waan kana xiinxalloo leetirin dura maaliif fideedha wanni kaabachuu qabudha. Inni lammataamu wanti kun eegamni akkamitti dalagara oolchuu yaade abbaan waan kana fide isa waan ta'eef kana lamaan gaafata. Inni lammataan immoo waan kana piroojeektii lafa godhameetini uummata irratti teesti godhamuu qaba. Teesti godhamuu qaba yoo jedhamu uummata Oromoo hunda irratti teesti. Nama xiqqashoo as fidanii nama 2,000 taate 3,000 taate 10,000 taate irratti teesti godhama. Teesti godhamee wanti kun uummata keenyaan fayyada. Wanta kana yoo baranne bu'aan isaa fi miidhaan isaa maali? Wanti qubeen kun ka'eetu godhameef qubee afaan Oromoo kan amma ittiin barachaa jirru kana gama generation meeqatti barate kana balleessuuf immoo isa cinaa deemsisuuf haala kamiin itti fayyadamu kun marti laallamee itti dalagamee irratti namni jaanjedhee dalageetiin as baasanii lachi wanta kana waan akkanaatti fedha jedha gaafa uummatatti fidan qeequllee deeggarullee ofirraa mormullee gaafa san amma nuti dubbii kalele kada turre sekarang sedang jadi itu berarti mulai wani suka kita gajar udah warna masalah kisah yakin Oromo ini bukan misalkan wanta dalaga wanta berakaban wan jabe fatu kamu wan habile kerbu kamu fi wan balle suka ada wala lida
namni kun waggaa 10 irratti waggaa 10 irratti dalagee jedhe qubeen kun waggaa 12 haqaa yoo dalagarra oole dalagarratti akkamitti oolaa osoo adda baafatu warri tiktook irratti by the way namni tiktook baneetiin haasoo irratti nama sammuu qabu nama baratee abbaan fedhi tiktook barachuu danda'a tiktook ammoo namni baratellee immoo baratee nama barsiisuu danda'a namni tiktook kanaa hin malu kan namni jedhamu illee hin jirtu numartuu tiktook jechuun nama pilaatfoormiin kun pilaatfoormii nama walitti kaleessu malee pilaatfoormii nama baratee fi nama barate addaan baaseetiin akkaawuntii namaa kennu. Kanaafuu nama kana bira dhaabanneetiin jabeessinee yaada isaa hubachuu osoo qabu ajanda godhanneetiin tiktook irratti gadi baaneetiin uummata nama keenya haalaalee nama hayyuu nama gaafa Oromoo jettaniitiin harka ooftaniif dhiira Oromoo jettanii bira dhaabattan nama akkasii kan osoo kuma nuu godhe jettaniitiin bira dhaabattan wanta kittii dalage jenneetiin eegu ajeessu maali kuni sila yoomuma wal barra yoomuma baranna maali rakkinni kenna kuno amma ustaaz Hamza fideetiin gaafii seeraan gaafatee gaafii seeraan kennu namni gaafii qabu namni qeequu barbaadu namni immoo wanni humnaan galle jedhu akkanatti yoo dhiira dhaate hidhiitinee wajjinaasa beekaa keetti qixeessite hayyuu keetti qixeessite nama waggaa meeqa Oromoo dalage waan takka dalage jetteetiin zeeroo yeroo takka dhugaa dubbatu nama isa qeequ tiktook kanarratti argee akka malee salphate nama osoo miizaanarra kaa'anii kopheen isaa miizaan nama kophee namicha kanaa hin miizaannetu tiktook kanarratti bahee ajandaa isa godhataa jira. Beekaa kennaa qaba beekaa kennaa jabeessinu namni akka namaatti hin balleessaa namni hin balleessine jiru osoo balleessellee jechuu kiyya nama keenya gorfatuu qabna malee ofitti qabnee gorfatuu ofitti qabnee hamilee kennu ofitti qabnee gaafachuu malee achumaffaa dorra teettaniitiin inni akkana maaliif kana balleessuudha kana akkana godhan olola keenya kun polotikaa miti sana polotika abbaan Hamzaan ka'ee qubee kudhan bocuun danda'a barsiisaan ka'ee waan fedhe godhuun danda'a waan uummata kiyyaa hin ta'a waan jiru tokko inni dalagee nutti fida nu miizaannee piraaktis goonee waan marteessu goonee hin ta'a hin ta'u akkasitti gatuu qabna malee waan nam tokko dalagee ololuma qofa qabnee itti ablee fi waan nutti gadi murani jeettiin amma argitan raaptar 22 ka jedhamu ka raadaariin haga tisiisatitti hin argine kun teestii meeqa keessa dabre waggaa 10 teestii keessa dabre hara addunyaarra bakka fedhe dhageettiniin abbaa fedhe dhageettiniin deema ka Ameerikaa dalage. Wanni isin argitan kubbatti dalagame teestii godhame waan mara keessa dabre eegas dalagarra bakka hin taamu hin ta'u jedhamee irratti mari'atanii akka dalagarra godhamu. Nuti garuu ganaa isaa ol fideetiin yaada isaa abbarraa osoo hin dhagahin osoo waan takka ta'e naanni marti gadi baatanii tiktookii ajandaa godhatanii nama akkanatti keessu akkaan argine akka Oromoon jabaa ofii nyaattu akka Oromoon jabaa ofii salphiftu akka Oromoon hayyuu ofii gaafa faatee ol kaastee gaafa fedhu qabuuta saba kana argame saba kijiba yaa bareedee adabadhaatiin waan barbaadan gaafadhaatiin namarraa baradhaa yookaan ofii baradhaa yookaan nama barsiisaa wanti kun waggaa 12 jedhamee jira. Ani waan dhugaa isiniin jedha namni kalee barsiisaa irratti waan irratti akkana baatanii arrabsitan ijoollee suudii piitiishina ijoollee suudii sablan qatteessitanii rabbi irrallee waan gaarii argattan lubbuu namallee baraarutti waan gaarii argattu. Yoo isin dhugatti Oromoo yaaddan taate piitiishina ijoollee saawudii san mallatteessaa hayyuu keessa jabeessa kana waan isin jechuu danda'u galatoomaa beekamaa yoo wannoo keessa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.